Aminisi sadida Rominisi mo soddomi lama jaatamii afur kanuma malee digdamii saddeet hin jiru naan jedhan bakki zaakiraa suni inni MST1 sun immoo inuma hin jiru naan jedhani moobaayilli kun illee yoo argattan baay'ee bareedaadha. 70 Egaa obboleewwan moobaayilaa isinii qabadhee dhufee kunoo moobaayila kanaan isiniin jedha. Egaa akkuma arguu jirtan moobaayil Y9A dha. Y9A dha moobaayilichi Hawaawii yeroo ammaa kana dhufedha. Hadiyyaa illee ni qaba. Egaa hunda isaayyuu walumaan kun ilaalla. Kun hadiyyaa isaati. Hadiyyaa maal akka ta'e walumaan kan kun ilaallu ta'a jechuudha. Egaa moobaayilichi jalqabumaan intro kana booda walitti deebinaa intro gabaabduu kana booda walitti deebinaati bakka tokko hin deebinaa nafaana turaa isiniin jedha. Egaa obboleewwan moobaayilaa isinii qabadhee dhufee kunoo moobaayila kanaan isiniin jedha. Egaa akkuma arguu jirtan moobaayil Y9A dha. Y9A dha moobaayilichi Hawaawii yeroo ammaa kana dhufedha. Hadiyyaa illee ni qaba. Egaa hunda isaayyuu walumaan kun ilaalla. Kun hadiyyaa isaati. Hadiyyaa maal akka ta'e walumaan kan kun ilaallu ta'a jechuudha. Egaa moobaayilichi jalqabuma yeroo mana suuqa jawaalaa deemtanii asirraa waan ilaaltan qabdu kunoo asirratti jechuudha. Egaa yeroo mana moobaayilaa deemtanii jettanuu asumarraayyuu ilaaluu dandeessu. Raamiin isaa meeqa akka ta'e kunoo room ka jedhu GB 128 jechuudha. Hawaawii 9A kuni roomiin isaa 128, raamiin isaa immoo 8 GB dha jechuudha. Egaa 6/8/12 egaa 6 ni jira, 4 ni jira. Kana keessaa kafeetan fudhachuu dandeessu. Egaa kun akkuma arguu jirtan shari'aa lama kan inni nyaatu. Ammas immoo GB 128 raamii isaallee 8 yoo bitattan baay'ee gaariidha. Gatiin isaas immoo meeqa akka ta'e dhumarra isinitti agarsiisa. Egaa moobaayila kana waliin kunne ilaallaan isiniin jedha, nafaana turaan isiniin jedha. Walumaan baafnee ilaallaa jechuudha obboleewwan. Moobaayilichi maal akka ta'e bismillah. Egaa moobaayiliin amma baasutti jiraan isiniin jedha. Egaa kuni qodamannee isaatii jechuudha, kafarii isaatii. Inni kabiraa immoo kunoo faaktuuraa isaatii jechuudha. Faaktuuraa yeroo bittanuu akkaataa moobaayilawwan garaagaraa ganamoonni Arabiffaa fi Ingiliffa dubbisuu dandeessan kanarraa waan feetan ilaaluu dandeessu jechuudha. Kun faaktuuraa isaatii. Kana keessa immoo egaa moobaayilichi kunoo akkuma arguu jirtan maashaallah tabaarakallah. Egaa moobaayilichi kunoo isa kana akka iPhone'iti jechuudha. Egaa moobaayilichi kanaa jechuudha. Akkuma arguu jirtan kunoo kaameraan isaa 4 jechuudha. Kaameraan isaa 4 jechuudha. Baay'ee tokko gaariidha. Egaa kaameraan isaa iskiriiniin isaa egaa baay'ee tokko bareedaadhaan isiniin jedha. Moobaayilichi moobaayila bifti isaallee baay'ee gaariidha. Egaa kanaa jechuudha moobaayilichi. Egaa kun immoo qulfii isaatii jechuudha. Kun immoo maftaa isaatii kan ittiin baaftanudha. Egaa shaana isaas immoo walumaan ilaallaa jechuudha. Kun wanti garaagaraa gamiyaa isaa waan keessa jirudha. Kun immoo shaana isaatii jechuudha. Kun chaarjera isaatii gubbaarraa ni qaidi. Kan inni fudhatu kun immoo shaana isaatii jechuudha. Akkuma argaa jirtanii sammaas immoo ni qabaa jechuudha. Kun immoo sammaa isaatii. Egaa obboleewwan kiyyaa moobaayiliin sila isinitti argisiisee kunoo waa hunda isaayyuu baneetan isinitti deebi'eenuu isiniin jedha. Egaa moobaayilichi kunoo akkuma isiniin jedhe Hawaawii kan amma yeroo ammaa bahe kunoola akkuma isiniin jedhe aappii galar ka jedhu kana appiliishinii inni waan adda addaa dalagu kanadha. Kan isin feesbuuka waan adda addaa keessaa gadi buufattanu. Egaa kunoo amma waa hedduun irratti banee feesbuuka, misenjera, waatsaappii, bootoomii akkasuma iimoo, sanaapchaat waan adda addaa tiktook kana itti baneetan jiraan isiniin jedha. Isinitti mul'atanii abdii qaba. Egaa akkuma argaa jirtan waan adda addaa irratti baneen jira. Garuu yuutuubii banachuun wallaahi VC kunoo aappii kanallee isin barbaada jechuudha. Kunoo aappiin kunillee isin barbaachisa. Inni taane immoo kunoo ammas appiliishina kana jechuu isin barbaachisa. Appiliishina haga sadiiti sana booda yuutuub ka jedhu kana kunoo asitti erga buufne kaane akkasitti hidhattanii imeelii keessan itti naqxanii banachuu dandeessuun isiniin jedha. Kun amma yuutuubii kooti. Kunoo amma gaa akkasitti baneetan jiraan isiniin jedha waa hunda isaayyuu. Kunoo akkuma argaa jirtan amma wanti hunduu banamee jira alhamdulillah. Garuu viidiyoo bakka sana waraabeera isinitti agarsiisa. Egaa moobaayiliin hedduutu jira. Moobaayilii
yeroo ammaa kana A71ffaan gatiin isaa yoo meeqa jettan 71ffaan isaa hin jiru suuqii meeqa garuu dhaqee gaafadhee nan dhabe. A72ffaan gatiin isaa 1600 jira. Inni kabiraadha ammoo Jawala M31 dhaqeellee gaafadheera. M31 akka Itoophiyaatti birrii 14,000 haga 15,000 sunillee hin jiru. Ammas immoo Jawala A30SC jechuudha. A3 duwwaa saa sunillee gaafadhee jennaan sun immoo giigaa 64 malee 128 hin jiru naan jedhanii. Galaxy A03SC sun hin jiru naan jedhanii. ka jiru giigaa 32 fi 64tu jira. Sunis raamiinis sadiidha. roomiinis immoo 32 64 kanuma malee 128 hin jiru naan jedhanii bakki zaakiraa suni. Inni MST1 sun immoo inuma hin jiru naan jedhanii. Mobaayilli kun illee yoo argattan baay'ee bareedaadha. A72ffaan gatiin isaa yoo meeqa jettan yeroo ammaa kana birrii 1,600 riyaalaa jechuudha. Kan raamiin isaa 8 roomiin isaa 128 zaakiraansaa jechuudha. birrii 1,600 riyaalaa jechuudha. Saamsaangichi egaa kana bitachuu ni dandeessu. Isiniin jara buleewwan kiyya akka ilaaltanii irraa fayyadamtan abdiin qaba. Akkaataa Pileestoorii banannaa isaa nama dhibu waa hundayyuu achitti yoo bansiifattanis rakkoo hin qabu. Garuu hojiin isaa waan adda addaa ofuma isaatiif gadi buusee qaba. Kun akkuma argartan Imo, Sanaapchaatii waan adda addaa moobaayila keessaa gadi buufnu asirraa qaba. TikTok, Laayikii, Biigo, Shiinii, Sharikaa kan waan adda addaa meeshaa irraa xalabatan illee kun ofuma ofirraa qaba. Akkasuma geemii garaagaraallee ofuma isaatiif qaba. Inni taane immoo ammas aappiin kun sheerii kan ittiin waan waliif dabarsinullee ofumarraa qaba. Aappii hedduu ofuma isaatiif iyyuu ni qaba. Ammallee akkaataa CapCut ka jettu kan namoonni viidiyoo waraabdan ni beektu inni abdii qaba. Kanallee sumarraas inistoola godhattu jechuudha. CapCut kun baagiraawundii dugda booddee viidiyoo keessanii bareechaa jechuudha. Giriinii dugda booddee waan bakka teessanii waraabdan sana kanaan jijjiiruu dandeessu. Appiliikeeshina CapCut ka jettu kanaa jechuudha. Akkasiin isiniin jedha obboleewwan kiyyaa nagaan naa turaa. Yoo isiniif hin galle immoo koomentii jalatti na gaafadhaa isiniin jedha. Moobaayila isin barbaachisu anan beeku isinittan himaan isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.